plagiarismiin uumamuu danda'a. Tokkoffaa kan namni kanaan dura barreesse irra deebi'anii barreessuudha. Lammaffaan kanuma mataa keenya amanuu qorannoo gaggeessinee artikila barreeffama saayinsii artikilii publish goone sanarraas deebinee fudhachuu hin qabu. Kan yaada mataa keenyaallee yoo ta'e kanaan dura sun scientific communityf gadhiifamee jira jaatee fi kan kanaan dura ofii barreessines yoo ta'u maddi sun keenyallee yoo ta'e madda keenyallee eerree asirraa fudhatamee barreeffamni kun jennee eeruu qabnu jechaadha. Kan biraa immoo waan gizee barreeffama saayinsawaa kana barreessinu madda dogoggoraa eeruunis akka plagiarizimiti jechaadha. Kun jechuun namoonni barreeffama keenya dubbisanii madda sirrii ta'e akka argatanii namni oriijinaalii barreesse suni maal jedhe akka jedhu kan goone akkan ilaalle dhorkineerra jechaadha. Kunillee akka plagiarizimitti kan lakkaa'amuu danda'u jechaadha. Dabalataan yeroo tokko tokko immoo madda hedduu madda hin barbaachisne illee eeruun dogoggora jechaadha. Kanneen plagiarizimii kanneen kana fakkaatan tu jiru kana avoid godhuuf yuunivarsiitiin keenya yeroo dhiyoo sooftiweerii tarniitii ni jedhamu plagiarizim sooftiweerii plagiarizimii detect godhuu danda'u parsantii isaan hagam barreeffama namaa kooppii akka goone kan mul'isu suni maaliif nu gargaara sooftiweerii sana fayyadamnee barreeffama nuti barreessine keessatti kan namoonni armaan dura barreessan hagam wal fakkaata ka jedhu erga parsantii isaa arganne irra deebine yaada laanguweejii mataa keenyaan sirriitti irra deebine barreessine madda sirriitti eerree akka barreessinuuf nu gargaara jechaadha. Kuni hojii oriijinaalitii hojii keenya akka cimsinu maddisiisnuu fi yaada namaa kooppii godhuu dhiisuu fi ofii keenya yaada maddisiisnee kan armaan dura barraa'e immoo madda eerree akka barreessinu nu gargaara jechaadha. Kanarratti barsiisotaa fi barattoota akkamittiin sooftiweerii kan akka fayyadamani plagiarizimiin maali plagiarizimii akkamittiin hir'isna plagiarizimiin scientific writing keessatti rakkoo maal fida kan jedhu irratti leenjii gabaabaa qabaannu jechaadha. Leenjiin akkasii gara fuulduraattis bal'isnee irratti dalagnaa kun dhiibbaa qaba. Namni barreeffama qofaa miti dubbii namaa namni isteejii irratti dubbate irra deebi'ee dubbatuun qabu akka mataa isaatti yoo dubbate illee eenyurraa akka fudhate akka abalu jedhuu qaba. Hojii kanaan dura hojjetames akka abalu fa'aa hojjetanitti jedhanii eeruun barbaachisaa jaa ta'eef nuti akka scientific communitytti dhimmoota yaada namaa kooppii godhuu kana amma saayinsii keessatti academic dishonesty jedhama akka hannaati jechaadha. Akka hannaatti ilaalama jechaadha. Yaada namaa hojii namaa barreeffama namaa fudhatanii otoo maddaneeriin dubbachuun yookiin barreessuun akka hannaatti jechaadha. Hannuma jechaadha. Haalli amma akka presenteeshinii irratti ibsametti namni yaada namaa fudhate hattuu akka hattuuti jechaadha. Inda'uun gizee presenteriin ibsan yoo dhageessanitti ta'e nama hijack godhuu jechaan nama fedhasaa malee akka kidnap godhuuti ka jedhu ka kaasaa turanii. Kanaaf plagiarizimiin scientific writing keessatti hir'atuu qaba. Ani Xalahuun Shifarraan jedhama. Itti gaafatama laabireerii Harammayaa Yuunivarsiitiidha. Waa'ee plagiarizimii sheekarii irratti leenjii kennuuf nuuf yaarra. Leenjii kennaa turre. Keessani plagiarizim jechuun haatuu jechuudha. Sammuu namaa, yaada namaa, barreeffama namaa hatanii akka ofiitti qopheessuu dhiyeessuu jechuudha. Kun immoo akka riisarchii yuunivarsiitii gaafa yaaddu nuyi gara riisarchii yuunivarsiitii deemaa jirra. Kun jechuun immoo riisarchii yuunivarsiitiin jechuun immoo riisarchiin inni baasu riisarchiin asii paablishii godhamu kwaalitii qabaachuu qaba. Kan ofii ta'uu qaba. Kanaaf immoo waan leenjiin irraa waa'ee plagiarizimii sheekeriidha. Kana sirrii ta'uusaa waan hin natamne ta'uusaa adda baasuuf baay'ee barbaachisaadha. Dhugaa dubbachuuf plagiarizimiin akkuma akka yuunivarsiitii keenya qofatu hin ta'in akka biyyaa qofa iyyuu hin ta'in akka internaashinaalitti iyyuu gaafa ilaaltu plagiarizim is very serious. Maali amma namni
ofii isaatii yaadee ofii isaatii inventii godhee kireetii godhee miti wanti inni barreessu kooppii godha. Waanuma isa kooppii godhe iyyuu sirreessee laalee mituun ta'in isuma akkuma kooppii godhetti akkuma argatetti fidee hojii kooti jedhee si gashanna. Kun immoo waan ta'u miti. Maaliif itti serious no? Quality of universities gad buusa gad qaba. Gatii kanaaf pilaajiyarizimii wanti nu jennu kun amma yeroo ammaa jirrutti baay'ee seriousidha. Baay'ee rakkisaadha jechuudha. Fakkeenyaaf maal gochaan ture riisarchii adda addaa kana dura ba'an paablishii godhaman kana walitti qabe sooftiweerii kanaan cheekii gochaan ture beektaa. For surprising almost 60% jechuu dandeessa. Pepperiin paablishii ta'aa jiran kun kooppiidha. Wayim plagiarized waan yaada nama biraatii kan waan fudhate gatii ta'eef sooftiweerii kan amma akka yuunivarsiitiitti fiduun keenya waan kana sirriitti nu sirreessa jedhee yaada. Kana dura wanti nu gochaa jirru hundaafiyyuu kennaa turre. Ispeeshaalii ijoollee warra maastersiif PhD barachaa jiran kun gaafa nu bira dhufanii akkaawuntii nu gaafatan jaraaf kennaa turre. Kun immoo maaliif at least rakkoo jaraa fayyadamanii akka sirriitti hojii jara akka dalagan jennee kana gochaa jirra. Kana booda gin leenjii kenneerra. Kana booda gin akkaawuntii nu qabnu hedduudha. Nambariin isaa baay'ee liimitii gatii ta'eef amma wanti nu goonu warra advaayizarii ta'aniif akkaawuntii kennina. Ijoollee jara barattoota jara jarri galmeessanii advaayizaroonni akka ofii jaraatiin kan barattoota jara cheekii godhan gochuuf deemaa jirra jechuudha. Kana dura gin hundaaf kennaa turre. Kun immoo akkaawuntii nuyi binne baay'ee hedduu gatii taateef hundaaf kennuu hin dandeenyu jechuudha. Gin immoo kanatti ijoolleen amma beezikaalii yeroo kana ijoollee siiriyeesii ta'anii rakkachaa jiraannan riisarchii jaraa paablishii gochuuf reedii maannoo paayipilaayiniitti jiru taanaan jaraaf kennuu hin dandeenya jechuudha. Akkas hojjechaa jirra. Kanaan dura waa'ee adminii irratti laabireeriitu adminii gochaa jira. Actually siistamiin kun laabireeriidhaan adminii godhamuun isaa gaaffii hin qabu. Maaliif ijoolleen gaafa riisarchii jaraa fixanii ba'uu intinaa jiranu gara laabireerii fidu. Achi booda laabireeriin cheekii godhee hin taane taanaan deebisuus hin danda'a. Kanaaf poolisiin barbaanna. Genne maal wanti nu gochuu qabnu nama dabaluu qabna. Nama kana adminii godhu maaliif akkuma beektanutti barattoonni keenya baay'eedha hedduudha. Namni tokko immoo kana hunda maaneejii gochuun baay'ee rakkisaa gatii ta'eef humna namaa dabaluun barbaachisa jechuudha. Baay'ee teknooloojiin amma dhufaa jiranu kun sirriitti fayyadamne baay'ee nu gargaarti. Betelee amma lammisaalee intarneetiin jira miti. Biraawuzii goona waan arganne hunda kooppii goonee waan fayyadamnu taanaan kun sirrii miti. Gatii kanaaf teknooloojii isa pilaajiyarizimii cheekeriis jirre. Teknooloojii kamiyyuu siraataan seeraan beekummaan yoo fayyadamte really hedduu waan gaarii argatta. Dogoggoraan hin fayyadamta taanaan immoo you will fail. Maaliif amma pilaajiyarizimiin ishuu haramaa yuunivarsiitii qofa miti. Pilaajiyarizimiin jechuun ishuu addunyaadha. Amma asii paablishii gootee eebbifamtee deemuu dandeessa. Iddoo deemtetti iyyuu hojii keetu onlaayinii gatii jiraatuuf namni adda baasee namichi kun eenyu waan jedhu beekuu danda'a jechuudha. So waa'ee pilaajiyarizimii gaafa jennu waa'ee teknooloojii gaafa fayyadamnu siiriyeesii taane waan fayyadamnu beeknee barree rakkoonsaa maali gaariin ta'uunsaa eessa bira waan jedhu kan adda baasnee fayyadamuu baannaan rakkoonsaa baay'ee guddaadha iddoo. Gatii kanaaf beekumsaan siiriyeesii taane istiraateejii qabaannee fayyadamuu. AI'n jechuun maal jechuudha beektaa? Yaada kennaa kenni ani si hojjedha siin barreessa jechuudha. Si barreessiti teknooloojii waa'ee AI jennu kun. Akkuma ammaan jedhetti AI'n teknooloojii gaariidha. AI'n jechuun yaada namaa fudhatee akkuma ati yaaddu godhee si barreessee kennu jechuudha akaadaamiksiitti gaafa dhuftu. Kun immoo gaafa AI kennitee AI si barreessee fidu waan ati hin shaakalle waan ati hin hojjanne
akkuma hojjette gootee dhiyeessuudha jechuudha. Mikinaatu AI'tu si barreessa yaada keeti miti hojii kee miti situ miti yaaddee barreessite si miti AI sanatu si barreessaa jira. Gatii kanaaf ammas kun dogorgora. Akkuma an jedhetti AI fayyadamuun yeroo kana ispeeshaalii ijoollee riisarcharoonni keenya AI fayyadamanii hojii hojjechaa riisarchii jara produusii godhu taanaan kun serious crime hin danda'amu jechuudha. Hin ta'u hin danda'amu. AI fayyadamuu hin dandeessa. AI haalatti fayyadamtu akkamii yaada argachuuf yaada gaafattaan yaada inni si hin yaada sana gen akkuma yaada sana furattee gabbistee haala keetiin barreessitee yaada sana expandi gootee fayyadamuu dandeessa. Akkasi gargaaruuf malee AI'n akka fuulii hojii isaa furattee akka kee gootee pirezentii akka gootuuf miti. Akkas goona taanaan ammas rakkoodha. By the way, plagiarism checkeriin nu jennu kunis isa si cheekii godha. Maaliif ati kana ofii keetii miti wanta ati barreessite. AI'tu si barreesse. Gatii kanaaf kun sirrii miti sirreessi deebii jedhee si hima. Gatii kanaaf haala akkasiin fayyadamuu gaariidha jedhanii yaadamu. በጣም አመሰግናለሁ። በዋናነት ይሄ ፕላጃሪዝም የምንለው ወይም የአንድ ሰው ስራ ከሌላ ሰው ጋራ ኢንተርኔት ላይ በተገኘ ስራ ጋራ ምን ያህል ተመሳሳይነት አለው የሚለውን ቼክ የምናደርግበት መንገድ ነው። ስለዚህም ምናልባት ተመራማሪዎች፣ ተማሪዎች እንዲሁም የተለያዩ ጽሁፎችን የሚጽፉ ባለሙያዎች ጽሁፎቻቸው ምን ያህል ትክክለኛ እንደሆኑና ምን ያህል ከሌሎች ሰዎች የወሰዱትን ሐሳብ በትክክል ማስቀመጣቸውና ለወሰዱት ሐሳብ ትክክለኛውን ሳይቴሽን መተግበራቸውን ማሳየት የሚችልና ከሲሚላሪቲ ጋር ተያይዞ ያለውን ችግር መፍታት እንዲችል የተዘጋጀ ወርክሾፕ ነው። በጣም ጥሩ ሆኖ ነው ያገኘሁት። እንዳው ቢስተካከል ነው የሚሰራበት ብዙ የተነሳ ጥያቄዎች አሉና ቢስተካከልበት ሞር ደግሞ ኢፌክቲቭ እንደሚሆን ነገር ካለ ታንሳ እንደዚህ አይነት ኢንተርቬንሽኖች እየኖሩ በተከታታይ ስልጠናዎች የተሰጠ በተለያየ መልኩ በተለይ ለጀማሪ ተመራማሪዎች ለተማሪዎቻችን ስልጠናዎች ቢሰጡና እንዲሁ የሳይንቲፊክ ራይቲንግ ላይ የተለያዩ ስልጠናዎችን ቢሰጡ እንዲሁም በዚህ የሰዎችን ሐሳብ እንዴት ወስደን ወደ ሐሳቡን በራሳችን ቃል በራሳችን መንገድ እንዴት መግለጽ እንደምንችል የሚቻሉ የቴክኒካል ስኪሎች ስልጠና ቢሰጡ የተሻለ ጽሁፍና የተሻለ የምርምር ውጤቶችን በዓለም አቀፍ ደረጃ ማሳተም የሚቻልበት ሁኔታ ይኖራል ብዬ አምናለሁ።